Akkam jirtu daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qindeessan isinitti himaa gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenyaan Leetinaal Jeneraal Tsaadiqaan Gabratintsaa'ee waraanni haaraan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ka'uu danda'a jedhanii waraanni kun kaanaan kaartaan biyyoota lameenii fi naannoo gaanfa Afrikaa ni jijjiiramas jedhanii dabalataanis nageenya galaana diimaa fi gaanfa Afrikaa dhiibbaa guddaa akka qabus himaniitu jiru. Egaa daawwattoota keenya oduu kana bal'isee kanan isiniif gabaasu ta'a. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee viidiyoo kana laayik gochuudhaan namoota hedduu bira akka ga'u nuuf taasisa. Amma gara oduu bal'aattan darba. Leetinaal Jeneraal Tsaadiqaan Gabratintsaa'ee waraanni haaraan Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ka'uu danda'a jedhan. Waraanni kun kaanaan kaartaan biyyoota lameenii fi naannoo gaanfa Afrikaa ni jijjiirama jechuudhaan dabalataanis nageenya galaana diimaa fi gaanfa Afrikaaf dhiibbaa guddaa akka qabus himanii waraanni biyyoota lameen gidduutti ka'uun waan hafu miti kan jedhan Jeneraal Tsaadiqaan biyyoonni lamaan yeroo gabaabaa keessatti akka xumuranitti yaadanis waraanichi kan dheeratu ta'uu mala jedhanii miseensa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessaa tokko kan ta'an Jeneraal Tsaadiqaan sodaa naannoon Tigraay ammas dirree waraanaa taati jedhu akka qaban ibsanii Jeneraal Tsaadiqaan yaada kaaseen erga mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa TPLF waliin mallatteessee waliigalteen Itoophiyaa fi Eertiraa laaffachaa dhufeera waraanni ka'uunis waan hin oolledha jedhe. Jeneraal Tsaadiqaan mootummaan Eertiraa yeroo waraana Tigraay gara mootummaa Itoophiyaa goruun yakka adda addaa raawwachuu himanii amma immoo hooggantoota TPLF gidduutti qoqqoodinsa uumaa jira jechuudhaan mootummaa Eertiraa cimsanii himatanii jiru. Yeroo ammaa kana Jeneraal Tsaadiqaan sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti bulchiinsa yeroo ce'umsaa fi naannoo Tigraayitti ijaarsa sirna dimookiraasii irratti hojjetu. Qoqqoodinsa siyaasaa TPLF keessa jiru balaa akka qabu kan ibsu Jeneraal Tsaadiqaan qondaalonni olaanoo TPLF kana duraa fi amma yakka hojjechaa turan itti gaafatamummaa jala obbaasuuf sodaa qaban irraa kan ka'e gara Isaayyaas goraa jiru jechuudhaan rakkoo keessa TPLF illee ibsaniiru. Humni waraanaa Eertiraa nama argatan hunda ajjeesaa dubartoota gudeeduun qabeenya saamaa turan kan jedhe Jeneraal Tsaadiqaan akkasis ta'ee warri balleessaa isaanii duraanii fi ammaa dhokfachuu barbaadan ammas Isaayyaas waliin michoomaniirus jedhe. Dabalataanis gareen kun Isaayyaas waliin ta'uun bulchiinsa Abiyyi Ahmad aangoorraa kuffisuun gara aangootti of deebisuuf abbalu jechuudhaan dheebuu aangoof qabanis ibseetu jira. Mootummaan Eertiraa injifannoo argachuuf uummata afaan Tigiree dubbatan gara kibbaa jiran balleessuu yaada. Garuu ammoo deeggarsa uummata Tigraay malee injifannoo argachuu miti jiraachuu akka hin dandeenyeyyuus ni beeka jechuudhaan Jeneraal Tsaadiqaan ibseera. Waraanni kamiyyuu biyyoota lamaan gidduutti ka'uu malu yeroo dheeraa gaafachuu mala kan jedhan Jeneraal Tsaadiqaan gama lameeniin garuu waan yeroo gabaabaatti dhumu godhanii nama amansiisuuf yaaluu malus jedhanii waraanni kun yeroo barbaade isaa gaafatu haala barbaadeen isaa gaggeeffamu naannicha keessatti garuu miidhaa gurguddaa dhaqqabsiisas jedhanii. Yeroo waraanichi dhumutti kaartaan naannichaa amma argaa jirru kun bifuma kana qabatee waan hafu miti jechuudhaanis barreessaniiru. Gaanfa Afrikaa keessaa michummaan biyyoota adda addaa jiraachuu akka malus kaasanii yoo waraanichi jalqabes yeroo xiyyeeffannoon addunyaa gara waraana Yuukireenii fi Raashiyaa baha giddu galeessaa fi Dimokiraatik Rippaabilik Koongootti deebi'e keessa ta'a jedhanii waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa jalqabnaanis biyyoonni waraanichi bifa addaa akka qabaatuuf shoora olaanaa qabaatanis Yuunaayitid Arab Imireet, Saawud Arabiyaa, Iraan, Masrii fi Tarkii akka ta'anis ibseetu jira. Tigraay dirree waraanaa hiree xumura waraanichaa murteessitu taati miidhaan isaas naannichaaf gadda guddaa ta'a kan jedhe Jeneraalichi kaayyoon Tigraay waraanicha oolchuu fi waliigalteen Piriitooriyaa akka hojiirra oolu gochuudhas jechuudhaan cimsee ibseetu jira. Imaammata karaa nagaa mootummaa Eertiraa waliin jiraachuu fi imaammata waraana hambisuu hordofuun hojii bulchiinsa naannichaa ta'us eeraniiru. Waliigalteen Piriitooriyaa akka hojiirra hin oolleef kanneen gufuu ta'an naannoo Tigraay fi naannichaan alas jiraachuu kan himan Jeneraalli kun waliigaltichi akka hin fashalanneef mootummaan Itoophiyaa fi hawaasni idil addunyaa waliigalticha mijeessan itti gaafatamummaa isaa fudhachuu akka qaban himaniiru. Dabalataanis waraanni hamaan gara biraa naannicha keessatti akka hin kaaneef dhaabsuu qabus jedhaniiru. Jeneraal Tsaadiqaan waraana yeroo garaagaraatti gaggeeffame irratti hirmaatee muuxannoo kan qabu yoo ta'u yeroo waraana kaaba Itoophiyaa sana ajajoota waraanaa humnoota TPLF yeroo sanaa keessaa tokko turanii dabalataanis waraana Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti bara 1998 haga 2000 gaggeeffame irrattis ajajaa waraana Itoophiyaa ta'uun dursaniitu jiru. Waraanichi waliigaltee Aljeers bara 2000 yoo dhaabbatu ergasiis hanga dhiyeenya muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad Eertiraa waliin araara buusanitti biyyoonni lameen karra isaanii walitti cufachuun gara waggoota 20 turaniitu jiru.
Gama biraatiin garuu Jeneraal Tsaadiqaan buufanni doonii Asab kan Itoophiyaatti jedhanii akka amanan ibsanii Itoophiyaan humna jabaa galaana diimaa irratti ijaaruu akka qabdu kan amanan jeneraalichi sababa ejjennoo isaanii kanaan mootummaan Eertiraa dheekkamee akka tures ni yaaddatama. Egaa daawwattoota keenya oduun saatii kanaaf isiniif qindeesse kana gammaatti hordoftanidha. Warra chaanaalii keenya haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Oduu biraatiin akka walitti deebinutti nagaan naa turan.